dubartiin takka yoo si jaalatte siif obsiti. Dubartiin takka yoo si jaalatte gaachana sii ta'uu jaalatti. Dubartiin takka yoo si jaalatte si gargaaruu jaalatti. Dubartiin takka yoo si jaalatte akka ifaate si ibsuu jaalatti. Dubartiin takka yoo si jaalatte waa hunda caalaa akka ija siitti si ilaaluu jaalatti. Dubartiin takka yoo si jaalatte akka ilmoo siitti si kunuunsuu jaalatti. Dubartiin takka yoo si jaalatte akka mootiitti si iftiinsuu jaalatti. Kursiirra si kaa'uu jaalatti. Dubartiin takka yoo si jaalatte akka ati miidhamtu yookaan akka ati godda'amtu hin barbaadu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu akkam jirtan obboleeyyan jira jirtu bakka jiraattan isin jecha akkasuma warreen amantii biraa shama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota amaanaatu akkam jirtan obboleeyyan jira jirtu bakka jiraattan isin jecha akkasuma obboleeyyan arra walitti deebinee jiraan isin jecha turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isin jaa warri viidiyoo hanga dhumaatti ilaaluu jirtan hundi keessan galatoomaa isin jaa hedduuta galatooma obboleen kiyya laayikii naa godhan isin jaa waan takka isinirraan diristu akkasuma warri maatii kiyyan ta'anii sabskiraayib naa godhan isin jaa turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u arra maaliin qabadde isin dhufanii beektan gaafii wayii takka dhugaa gaafitanii bireen dabrina hanga dhumaatti ilaala maaliin beektan gurbaa barreeffama wayii tokko nagaree poostii san irratti yaada kannachuutiin isinillee yaada karra kannattanii fadha. Warri dhiiraa warri jaartiin qabne jaartiin teessa waan hanga kana keessaa kam akka isinii taatu naa himtanii warri jaartiin qabne immoo akkamiin jeessa warri jaartii qabdan gaafii amma kana keessa jaartiin teessan kam akka isinii ta'u jirtu naa ibsitan yaani muraasa naa ibsu osoo hin taane muraasa yoo isinii ta'u jiraattan keessatti filaaltanii jechuudha. Warri hin qabne immoo jaartiin teessan akka waan hanga kana isinii taatu ni barbaaddanii isinis yaadarra kannattanii warri shamarranii ammoo nama jaalattaniif waan hanga kana ni taatanii abbaa mana keessanii haa ta'u yookaan jaalallee keessan yaa abbuma manaa yoo ta'es jaalallee yoo ta'es nama jaalattaniif waan amma kana ni taatanii gaafii keessan irra kannattanii jechuudha. Anis akkirra gaafii tiyyan irra kannadha. Sirriidha moo sirrii miti nama jaalataniif waan hanga kana ni ta'a ammoo hin ta'anii arra waliin laalaan isin jaa turtiin keessan na wajjin haa ta'u yaada keessan komentii jala barreessaa isin jaa. Video sana garmaata laala like naa godhan isin jabbalengi isin jaaladha isin kabaja turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u karaa barreeffama waliin deemu. Obsa gaafiin tokkoffaan maaliin beektanii barreeffama kana namaatu poosti godhe yaa kamaan isin jee namaa poosti godhe anis yaada kiyya irra kannachuu fidee gurbaa tokkootitu jaan haati manaa tiyya akkana jaalattu maaliin hin beekuu danda'a jaanii nama tokko gaafate jaanii agar hundafde yaa barreeffama sayyoo agartan illee hin beeku garuu handas na jee fidee akkamiin hin beekuu dandeenya naanna gochoota fuula keetii yookaan haasaa yookaan kan dhaga'uu jaalattu waa kudha afurii dhifama waa kudha afuran kana keessaa dhageeffadhaa tokkoffaan gochoota yaa fuula kan keetii fi jechoota kan kee yookaan haasaa yookaan kee tan dhaga'uu jaalattu fuula kan kee si arkuu akkaataa kee buqqaatis si arkuu tan feetu tan haasaa yookiitis dhaga'uu jaalattu jechuudha. Lammaffaan maaliin beektanii hogguu yaada isii faalleessitu yookaan haasaa isii hogguu afaan akka qabdii akka tokko faalleessitu tani dhaarree jechuudha. Yaada isiin haasawaan gisee faalleessite tani dhaarree yoo taate jechuudha. Sadaffaan gadda yookaan gadda kan kee obsa sadaffaan maaliin beektanii sadaffuma jira meeqa yaa sadaffaan maaliin beektanii yeroo ati gaddite tan si wajjin gadditu yaa yeroo ati gaddite tan si wajjin gadditu gadda kan kee tan si wajjin qooddattu sadaffaan taana waa kudha afur jennee jira dhageeffadhaa sadaffaan taana afuraffaan maaliin beektaa yeroo hedduu hunda tan si wajjin haasa'uu jaalattu yeroo hunda si wajjin haasa'uu jaallatti. Shanaffaan maaliin beektaa waan murteessitu keessatti tan dursitee si gaafattu waan takka osoo murteessine duratti dhuftee si wajjin wal mari'atti yookaan si wajjin haasa'utti jechuudha. Si gaafattu malee murteessitu. Jaffaan ni beektanii yeroo ati kennaa kennituuf xiqqaattus guddattus kennaa ati kennituuf san keessatti tan gammaddu xiqqoo taatus guddoo taatus waan ati kenniteef keessatti tan gammaddee sirraa fudhattu jechuudha. Torbaffaan maaliin beektanii yeroo hunda tan si gargaaruu hojiidhaan si gargaaruu tan yaaltu yookaan tan barbaaddu
dalagaa si gargaaru haa taatu baqa waa hunda keessatti tan humna sii ta'uu barbaaddu humna sii ta'uu tan humna sii taate si garsiistu akkasii yaa akkas naaf fakkaata si cinaa daleedii si gargaartu jechuudha. Torbaffaan kana saddeettaffaan maal ni beektani yeroo ati isii bira hin jirre yeroo ati isii bira hin jirre tan si yaaddu yeroo ati isii bira hin jirre tan si yaaddu jechuudha. Saglaffaan maal ni beektani waan si gammachiisu hojjechuu irratti xiyyeeffannoo yoo taate waan ati si gammachiisu irratti hedduu xiyyeeffatti waan si gammachiisu san daleetu jechuudha. Akkasnatti fakkaata dhageeffadhaa. Saglaffaa jenneemi kurnaffaan maal ni beektani mindaa yookaan galii ati qabdu jechuudha. Waan ati daleetii galchitu irratti tan gammaddu xiqqoo galfattus guddoo galfattus dhabdee galtus harkattee galtus hunda keessa fuullisii tan mo'ifuu jechuudha. Bakka fuullisii yeroo hunda farhaa yeroo hunda tan gammaddu akkaataa ati keessa jirtutti tan si wajjin gammaddu jechuudha. Kurnaffaan kudha maal ni beektani miidhaa ati isirra gaggeessitu yookaan roorroo ati isirra gootu hundatti tan si oofsitu. Yeroo ati isii waayattus yeroo ati isii miitus yeroo ati isii baqa yeroo waa hunda keessatti tan oofsitee si wajjin jiraattu jechuudha. Kudha lammaffaan waan ati jaalattu hunda si wajjin tan qooddattu waan ati baqa waa hunda keessatti waan ati harkattu hunda tan si wajjin qooddattu jechuudha. Dhabdus tan si wajjin dhabdu harkattus tan si wajjin harkattu jechuudha. Kudha lammaffaa sirriitti tan baqa waan ati irraa bashannantu waan ati irraa gammaddu hunda baqa afaan jiraame isiniif wantidha. Tan baqa si bashannansiisuudhaaf qophii taate jechuudha. Kudha lammaffaan tana kudha sadaffaan maal ni beektani wanti ati daleeddu yookaan wanni ati gootu hunda tan isiin hin saalfachiifne baqa hojii tee haa taatu haasawa afaan keetii haa taatu uffannaa tee haa taatu adeemsa ati deemtu haa taatu gochaa ati gootu wanta ati gootu hunda keessatti tan koonfidensii qabdu jechuudha. Baqa tan qoma dhawattu jechuudha. Waan ati gootu hunda keessatti tan gammaddii jiraattu jechuudha. Yaa tan gammaddu tan gaafiin dhumaatii fi kudha afuraffaa tan akaraa maal ni beektani gaafiin akaraa maal ni beektani tan dhumaa waan gammachuu yookaan haasawa gammachuu nama hunda caalaa qaama sadaffaa fi lammaffaarraa osoo hin taane isirraa kan dhageessoo taate dura isirraa kan dhageessoo taate jechuudha. Gaafiin tana yaada kiyyaan irra kanadha. Dhugaa dubartiin takka yoo si jaalatte waan kana dhuguma sii taate dubartiin takka yoo si jaalatte anis akka yaada kiyyaatti tokkoffaa hedduu siif oofsiti dhugaa hedduu siif oofsiti. Lammaffaa akka ati ifaa akka ni jiraamte ampoolii akka ati ifaatti akka urjii samiitti akka ati baatee iftu feeti jechuudha. Dhuga si gargaarti akka ati hoggu takka gadi hin jenne akka ol jettu feeti jechuudha. Dubartiin takka si jaalatte gadda kan kee dhagahuun feetoo san dabarii si dura du'uu feeti dhugaa waan takka dhalaan takka si jaalatte waan siif hin taane hin qabdu jechuudha. Akkasuma siif oofsiti akka ati iftiintee mil'attu feeti humna sii ta'uu jaalatti akka ati gaddituun feeto yoo akka ati miidhamtuun feeto akka ati bakka tantee isiin akka miidhamtu feeti jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya gaafiin ani har'a qabadde tana fakkaatti mee warri dhiiraa wanti hanga hunda sisinni jaa yoo dasisin jee koomentii jala barreessan isin jaa. Akkasuma obboleen kiyya warri shamarreen nama jaalattaniif akkana ta'uu dasisin jaa yookaan ta'uu ni dandeessanii nama jaalattaniif ani akka kiyyatti sirriitti dhugaa ta'uufi nama jaalattu tana caalaa ta'uufi sirriitti dasna jaa ani akka kiyyatti. Akkasuma obboleen kiyya gaafiin yoo isinitti tolte laayikiin haa godhan isin jaa hanga gaafii biraatti walitti deemuunitti nagayaan naa tura isiniin jaaladha isiniin kabaja
Bye. Ciao, nagaya natura. Video di yang gerumati laltani mi like na goda gayi debrena. Turtin ke sana na wajjina to shi. Bye. Hai. Turtin ke sana na wajjina to lala. Nagaya natura. Ciao, si wol deja. Nagaya natura. Bye.